Shaashmannee ganda duwwaa afuriiti. Kaartaan qabu kaartaa walitti dhiyaata. Bishaan illee hin qabu. Ifa illee hin qabu. Manni garuu diizaayinii eeggatee kan ijaarame. Balbala meeqa? Tokko, lama, sadii. Balbala afuri. Balballi gadaanu kun gaada absaaloonidha. Kuuwwan gaadaadhaan. Ifaan garuu ol ta'eera bira gara olaanuun. Nama irraa hidhatameera. Bishaan kun karaa kana jala jira. Kun masgiida kun kan argaa jirtan kun qubaa. Manni kunniin guutuun isaa kun ollaan guutuun bolokkeetti mana ijaaree fixee jiru. Karaan asirratti bal'ata. Karaan axiree qarkaa kana meetira 2 asiin seenaa aga bakka dhagaa kana asiin gaya. Dhugaa qaaqaa gurguru wayya. Lafti kun karaan asirraan garana yeroo bal'atu as biraan dhufa jechuudha. Meetira 2 kana isinirraan murata. Kaaree 300 irraa meetira 2 yoo murate 280 hafa jechuudha. 290 80 hafa. Manni keessi lissiniin dhumatee jira. Koorniisiin hin galle liishoon dhumateera. Qalamaa fi koorniisii qofatu hafa jechuudha. Warra galii barbaaduu fi baay'ee gaariidha. Karaan ammoo mana hin tuqu dhibbarraa dhibba waan itti amanee isinii himu manni hin tuqamu. Dudda duubni tuni kushiinaa fi shawaa maal godhuudhaaf illee lafa lafa guddisanii hambisaniiran. Gadiinillee karaa akka hin tunne fageessanii hambisaniiran. Asinillee elliidhaaf jedhanii as maranii hambisaniiran jechuudha. Ellii gana dagaran as fixanii. Diqqoon tun maaliini? Shaawariif shinti beeti? Tirillee? Kaasitti cufame sanii? Bareeda maashaallaadha. Lafti kaaree 300 irra kan jirudha. Karaa guddaa karaa 30 irratti aanee dudda walitti deeba jechuudha. Bootaan boota ijoodha. Gatiin meeqa dastaa isa? Gatiin dhuma? 900. Lakkiin baay'ate. Hin baay'ate. 750 ta'u. 850 illee baay'ee. Maal goa kaartaa waa qabaama? Warri 850 kennaa ana akka gammittii kiyyaatti 750 gammataa manni akkana hunneeni keessaa isin tulaallata rabbi isin haa laaffisu jireenyi maraateera. Garuu mana akkana tartiiba qajeele kan argachuu waan gaariidha.